feetus lama ta'ii feetus firraa dhiisi. Amma namoonni baay'ee yoo shahaadaa qabatu amantii isaanii baraa birriidhaan jijjiirratu. Birriitu naaf kennama jettee akkan islaamufne islaamummaan kennaadha birriin kan madaalamne. Qabeenya sarkanteenyeef maaf amantii jijjiirta. Amantiin bar lubbuudha maaf qabeenyaan madaalta. Fudhattus dhiistus beeki islaamummaan kennaadha. Kennaa rahmaanur rahiim barkaraa jireenyaadha. Keessattuu kan nu dhibee warra deebi'ee kafaree kun dhibaa'ummaadhaan maaltu nu galchare. Namoonni tokko kan deebi'ee kafaru waan biraaf osoo hin taane waldaa deemee caffaru guyyaa sirba isaa qufee olii gadi utaalee alkoolii adda addaa dhuguun machaa'ee of wallaalee waan qaanfachiisaa sa'a miidiyaa irratti ol ba'ee akkas jedhee dubbata erguma peentee ta'ee rafee buluun eegalee rabbitti ergan kafare. Atoo dhiichisaa ooltaa ribni maaf sin qabure isin jalqabumayyuu islaamummaa irra hin turre duruu isin sobduudha amma reefu sin barree. Sin faayidaan qabdanii taanaan iddoo kamittuu maaf abbaa garaa taatu maaliif lubbuudhaan qoostu. Warroota akkasii kanaa yoo laalle hedduu isaanii harfi qur'aanaan beekam yoom takkaa baratanii. Ilaa situ jaahila malee namni hunduu qaroomeera. Yeroo kana keessatti wallaalaan dhabameera. Dhaloonni si tuffata hammati geessu baree wallaalummaa kee ergee qubasaa sitti qabee sitti kolfa dabaree. Ilmi namaa baratee hawaaf lafa qorata. Jaarraa akkasii keessa maaf teessee burjaa joftaa. Qaroomaaf seeta malee jaarraa akkasii keessaa maaf teessee burjaa joftaa. Qaroomaaf seeta malee waa hedduutu si hafa. Hayyotarraa baradhu warra biyyaaf hangafaa dhiisi sirraan bareedu as fakkaattetti fakkaachuun karoora ofii qaba yeroo fiigu billaachuu. Yoom sinii gala dhugaan yoom tarree namaa galtu fedha rabbii guddaatiin gaaf tokko nu deebitu. Karaatti sin deebisee rabbi sin haa sirreessu. Amantii dhalootaatti rabbi sin haa qajeelchu. Amantii dhalootaatti rabbi sin haa qajeelchu. Wabillaahi tawfiq wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.